السلام عليكم متابعيني الكرام ورحمة الله وبركاته. العاملة فاجأتني الأثيوبية، سوت لي إيش؟ بيتزا بسباجيتي، وقالت لي بعد بشاميل بسباجيتي لذيذ جدا. اللي عندها شوفوا المكونات، هي بتتكلم كما الحين بالأثيوبي. هذه قناتها، يا ريت تدعموها، توصلوها ل1000 مشترك أو 1000 لايك، يا ريت تدعموها، جزاكم الله ألف خير. الآن هي بتبتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتو فيا كيساني وندي كيسانيو هرنياته هوجنا باستا جيتشودا هنكينياتي باستا كاسيتي مو سابيغاتي جداما أتشي باستا سانا أفيلي جيتشودا دورا بشان سانا دنفسنا بشان دنفاي جيتشودا بشان دنفسنا تيكو زيتي تيجوبسنا زيتي تيكو تيجوبسنا أشابولي تيجوني جيتشودا paasta sana bisheessine achi immoo mishkaalii sanatti naqannaa jechuudha. Erga inni bishaatee booda achi isa yeroo inni bishaatu mishkaalii sanatti naqanne keenye amma immoo jechuudha qullubbii kollaana jechuudha. Abiddarra kaa'anna bareeddisti jechuudha. Achi zayitii xiqqoo isheetti cobsina. Achi immoo qullubbii shunkurtii jechuudha xixiqqeessinee kukkunne yeroo zayitiin isaa hodhu itti naqanna jechuudha. Itti naqanee waliin maknee takka yeroo inni akka diimachuu ta'u foonillee itti gona foonuma handaaqoo jechuudha xixiqqeessinee kukkunne akka shittaallee minaamin hin godhanneef qullubbii faana jechuudha. Inni nyaanjetu yaani mi'aa sanii kenna jechuudha qullubbii fi foonii sana walitti yeroo kollaatu walitti jechuudha. Maashaallah xuruudhaan jettanii achi immoo waliin makee sana achi booda qullubbii sana foon sana erga waliin makee erga walitti bishaan isaa fixatee maal jee qullubbii kanatti hin godhe filfilii jechuudha. Filfil baareedii isa jamu kana beektu miti. Isa xixiqqeessee kukkutee jechuudha itti go'ee waliin makee achi sochoosee jechuudha. Abidda sagalee qannasadheera achi immoo qimamii ittiin go'ee qimamii akkuma footoo irratti argitan jechuudha. Filfila siwaadii ittiin go'ee kurkumii ittiin go'ee aaraati dijaajii yaani kan biraallee itti gochuu dandeessu jechuudha. Ani illee amma ijoolleef hin hojjedhe gubaa kana nyaatan hin jettanii qullubbii adii illee itti go'eera. Footoo irra illee jira footoo isin isaan wareeran jettu achirraa ilaallattu akkuma abbaan isaa barbaadu jechuudha. Inni kaan haaraatii itti baay'isuu jaallata. Kan immoo haaraatii xiqqeessee jira jechuudha. Inni xiqqeessee mana hojjedhe jechuudha haaraatii isaa jechuudha. Waanuma hin gugumne kanatti hin go'ee. Kun immoo salsaa jechuudha. Salsaa beektu salsaa kanatti go'ee waliin makee jechuudha. Wajjiniin osoo timaatimii ittiin godhin dura kana jechuudha. Kanatti go'ee waliin makee itti wajjiniin diimata jechuudha. Yaani boodatti minyaan jettanii xaamisa yeroo wajjin kolla'amu jechuudha. Salsaan kun achi booda isa sana salsaa sanatti godhee ka'ee xiqqoo ishee sochoosee erga inni wanti ta'ee timaatimii sanatti hin godhe timaatimii xixiqqeessee kukkutee jechuudha. Wayin immoo kukkutachuu dandeessu wayin immoo maashiniitti naqxanii jechuudha kallaxaatti naqxanii gochuu dandeessu jechuudha. Timaatimii akka barbaadan jechuudha. Amma kallaxaatti naqee jechuudha timaatimii sana ittiin go'ee jechuudha kanatti. Kun amma timaatimii sanatti godhee waliin makee kunoo lama danfaa jira jechuudha. Ashabollee kunoo xiqqoo isheetti firfirsee au yaani maanka akkuma kamiyyaa akka hojjetan jechuudha. Xiqqoollee baay'eellee hojjetan ashabollee badaan barbaadanii xiqqeessitanii ma jechuudha itti gootu. Achi akkasitti waliin makee jechuudha. Bishaan illee fidee xiqqoo ishee isaa timaatimii kallaxaa sana sochoose bishaan xiqqoollee itti cobsadhee waliin makee jechuudha itti go'ee bishaan kanatti godhee waliin makeen jechuudha. Akka abidda isa xiqqoo isheetti dabalee bishaan isaa akka fixatutti jechuudha. Takattakaa jira jechuudha. Takattakee bishaan sana yeroo inni fixatu jechuudha. Amma finneera bakka amma waan hundumaa isaatti goggoone walaaqimamii isaa hundumaa isaa jechuudha. Achi bakka akkasii nama fixate kun takattakaa jira xiqqoo malee nafne bishaate jechuudha. Bishaan isaa fixatee naan bishaateera bakka lafuun bishaateera amma jechuudha. Amma immoo kana finnee amma immoo hambiraatti dabarra jechuudha. Hambiraan immoo maalidha? Beshameesaa jechuudha. Kun daakuudha. Daakuu jechuudha. Daakuu duqeetii xiqqoo ishee zibidaa yoo qabaatan zibidaatti gootu zibidaa sajjan jechuudha. Yoo zibidaan qabdan ta'ellee rakkoon qabu zayitiitti gootu zayitii xiqqoo isheetti gootanii daakuu sana maankaa 2 wayi maankaa 3 jechuudha. Akkuma makoroonaa sana hammam akkuma hojjetan jechuudha. Makoroonaa shigima tokko paastaa sana jechuudha. Shigima tokkoon hojjedhee daakuu sanatti godheen waliin makee sochoosee jechuudha. Daakuu abidda isaa qannasee jechuudha. Abidda isaatti godhee jennaan ol qabee jennaan hin gubata waan ta'eef
harkallee irraan fudhattu sasnuma sosochoosna jechuudha. Asitti immoo aannan kana jechuudha niidoo wayin immoo aannan daakusa jedhamu maankaa sadii jechuudha fudheetti dabalee itti naqe jechuudha. Garuu rakkoon qabuun jettanii warri aannan qabdanillee warri niidoollee warri kireema xabakaallee jubuniillee yaani waan barbaadan itti gochuu dandeessu jechuudha. Rakkoon hin jiru. Akka barbaadan ani garuu yaani haliibillee hin jiru kanaaf niidooma kana jechuudha daakuma tasuma kanatti fayyadameen jettaniire. Achi isa kanatti fayyadamee waliin makee jechuudha kunola. Ashaboo xiqqoo illee itti firfirsee qimamiillee jechuudha filfila iswaadii xiqqoo ittiin godhe jechuudha. Filfila iswaadii jechuudha xuruudha ham jettaniire. Filfila iswaadii xiqqootti godheen achi waliin makee jechuudha xiqqoollee abidda isaa qannasee amma takkeellee amma bishaatu jechuudha haliibiin sun. Achi nama immoo waan itti naqadhu jechuudha paastaa kana xiqqoo ishee qodaa wanti gaala kanarratti jechuudha xiqqoo zayitiitti cabsee waliin makee jechuudha akka boodallee hin qabanneef. Kun paastaa kana fu'ee itti naqee tottoshee jechuudha. Achi fooniin suni bishaateera sila kunoo isa immoo jechuudha irra naqee jechuudha paastaa irra naqee achi as takaakkala jechuudha. Walqi qixxeessee tottoshee bakka hunda akka waliin ga'utti jechuudha. Achi isaa booda hin tottoshite bakka achi immoo wanti sana fidatta jechuudha. Beshamee sana haliiba isa hojjette sana jechuudha. Erga kana sirreeffattee booda haliiba sanallee fiddee jechuudha. Isa fuutee irra keessatti naqatta jechuudha. Erga wal qixxeessitee erga tottoshitee booda lafa noola suutuma jettee wal qixxeessite jechuudha akka waliin caalletti illee bilchaatinsa akka wal ga'utti jechuudha. Asillee achillee akka hin baay'anneef akka kanatti waliin tottoshitaa jechuudha. Hojiin isaa qallaaliidhaan jettu. Achi kun amma wanti sana fidadhe jechuudha. Haliibii sana fidee irratti naqadha jechuudha. Irratti naqee achi waliin makee kunola isallee akkasuma waliin makee jechuudha. Irra isaa keessa haxaadhee maazareellaa beektu miti jubunii jechuudha. Jubun maazareellaa isa jechuudha. Erga tottoshitanii booda isa immoo footooleen kaafan hin jettu gidduutti badee natti fakkaata viidiyoo isaa. Erga kana gootanii booda jechuudha maazareellaa irra isaa keessa nannattu hin jettu. Maashaallah isii xuruu ta'an jettu bakka yeroo bishaatee jiru yeroo kuttullee jechuudha akkasitti wal harkisa bakka maashaallah wayitii. Erga akkas gootanii booda maazareellaa irratti firfirsitu jechuudha. Achi amma kun akkasitti fidnee achi fireenii keessa fireenii jechuudha irraaf jalaan itti banatta. Irraaf jalaan itti bante achi keessatti bishaata jechuudha. Wanti hundi isaayyuu bishaateera silaa dura bishaateera waan ta'eef ela kuna lama ganaa dhala. Maazareellaallee itti goggo'ameera irra isaatti jechuudha la kun. Akka footoo kanarratti ilaaltanii jechuudha la. Bishaateera garuu yaani la kun fireenii keessa keenyara la kun amma. Irraaf jalaan itti banne jechuudha. Kun amma bishaatellee keessaa fuunee jechuudha. Keessaa fuunee la kunoo xiqqoo ishee unuma faana ilaalaa kunola erganni bishaatee immoo kunoo xiqqoo isheellee kunnee saaniirra kaa'anii nyaachuuf jechuudha. Ilaala akkatti illee wal harkisu maashaallah jubunii isaallee jechuudha. Achi akkasittiin jechuudha nyaata qalaalii hojjenne nyaata salphaadha bakka waanuma qalaaliitti illee bishaachuu danda'udha. Isinillee bakka kunoo akka kanaatti illee hojjechuu dandeessu maashaallah. Achi kanaafiyyuu badina nufaana wanti jedha akka kanatti illee hojjedha. Akkaataan dubba'utti illee isiniif haa galu kun akkasitti nyaata kana iraatii hojjetanne. Anillee reefuman hojjedha arma jechuudha ilaale. Maashaallah jarallee ajabee jarrillee jechuudha xuruu jedhanii baay'ee mi'aa jedhanii. Achi bakka kunoo anillee isinitti nimee akka kanatti hojjetadha. Qallaaliidha isinillee hin dhibuu bolootaa koo isiniin jedha inshaallah. Hundumni keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif isiniin jedha. Inshaallah biraallee yoo hojjenne walitti deebina isiniin jedha. دعموني اللي عندها عاملة يعني أنا أول مرة بسوي لكم فيديو يعني الحين بعد بسوي لكم إذا عجبكم يعني بسوي لكم واحدة ثانية بعد إذا ما فهمتوا ما دام أنا بسوي لكم في العربي تفهمون يعني أكتر دعموني وصلوها 1000 لايك اشتركوا واللي عندها عاملة بستفيد. الحين بترجم لكم مدام يعني انتم تفهمون اكتر في العربي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. أعزائي المشاهدين أو المتابعين، أنتم كلكم على رؤوسنا. الحين ترجتكم منكم تشتركوا. العاملة الأثيوبية قالتكم اشتركوا ودعموها بلايكات. يا ريت توصلوا هذا الفيديو إلى 1000 لايك و1000 مشترك للقناة. يعني كثير نازلة. الله يوفقكم ويرزقكم. هي تكلمت بالأثيوبي، والآن حق اللي عندها عاملة أثيوبية، والآن أنا بكمل بالعربي. بترجم لكم. هي سوت سباجيتي. اول مره فاجاتني سباجيتي سلقتها. تعرفون انتم السباجيتي، تعرفوا يعني مكرونه تابع يعني من منتجات المكرونه. السباجيتي سلقتها ونضجتها وصفتها، بعدين سوت حموس اللي هو ايش يعني سبكت الدجاج والبصل حمستها. شفتوا انتم في الصوره هي شرحت بالاثيوبي، بالصور تشرح بدون حتى ما اترجم، الصور تنطق. يعني حمست البصل، بعدين حطت شوي زيت زيتون، حطت دجاج وقلبتها مع البصل، بعدين حطت طماط قبل الطماط الفريش، طماط العلب، وقلبتها، بعدين حطت طماط فريش يعني طحنتها وحطت طماط فريش وقلبتها. حطت شوي ماي، وانتم مخيرين، في ناس يحطوا كريمة طبخ، في ناس يحطوا حليب، انتم مخيرين بالسائل اللي تبين. عقب ما سبكتها ونضجتها، اخذت صينية ومسحت فيها ايش، مسحتها بالزيت الزيتون، وحطت عليها البشاميل. شلون هي كونت البشاميل؟ 3 ملاعق طحين و3 ملاعق حليب. الحليب اللي تبي، احنا موجود عندنا بس نيدو، سايل، حليب اي ماركة، احنا ما نسوي دعايات للماركات، بس الموجود كان عندنا نيدو. حطي حليب كاس كامل، 3 ملاعق اذا صار بودرة، كاس كامل حطيه. وقلبي اذا تبغي تحطي معاه جبن، هي قالت لكم بالاثيوبي اذا تبغي تحطي معاه جبن، كريمة طبخ، اي اضافة هذا انت مخيرة. هي حطت شوي فلفل قليل عشان في اطفال في البيت، حطت قليل بهار اللي تختاري. في ناس يحطوا جوزة الطيب، في ناس يحطوا اي شيء يعني. بعدين مسحت مثل ما قلت لكم بزيت الزيتون صينية الفرن، وحطت فوقها ايش اللي هو سباجيتي، حطت فوقها اللحم المعسج، اللحم المحموس كويس وناضج، مو لحم دجاج. طبعا في كل المكونات، الكل فينا يعرف حموس الدجاج او حموس اللحم، يعني بصل وطماط ويعني وبهارات وقليل من الماء لين ينشف الماء. حطته فوق ايش الصينية، صبت فوقها ايش البشاميل. بعدين حطت جبنة مرزويلا هذه خليها تصير زي البيتزا. فهذه لها اسمين، بيتزا البشاميل، بيتزا السباجيتي، وبشاميل السباجيتي. فاختاري انت، قولي حق اطفالك اهل البيت بسوي لكم بيتزا بالبشاميل بالسباجيتي، يمكن يستصيغوها اكثر. لذيذة جدا، شكرتها يعني كل يوم تفاجئني صراحة. الحين هي طلبت منكم انكم يعني توصلوها ل1000 مشترك وتدعموها باللايك. الله يوفق اللي بيدعمها باللايك ويرزقكم يا ربي. انتوا اللي عندها عاملة ترسل لها الفيديو وتقولها اشتركي عشان تشوف يعني. فهذا اللي بالعربي انا اقوله الحق ربة البيت، وبالاثيوبي الحق العاملة اللي في البيت. الله يوفقكم ويرزقكم. ادعمونا باللايك وادعمونا بالاشتراك. اي طبخة تبوها اكتبوا نبيها تسوي بالاثيوبي طبخة كذا او طبخة كذا. حتى قلت بسوي اياها مقابلة يعني زي البث، زي ما كيف بسألها عن عادات تقاليد الزواج والطبخ بالاثيوبي. إن شاء الله يرزقكم ويوفقكم. نختم الكلام بأجمل الكلام بالصلاة على محمد وآله وأصحابه الكرام.